أهل الحبشة أماتهم ونروح أهل توبيا أو أماتهم. هذا يا ابني يا مبارك الله يوفقك. السلام عليكم أخويا مبارك. جبنا بوز خبز على روح أمك، على روح أهل الحبشة جميعا. نروح أمك يا مبارك ونروح أهل الحبشة أماتهم وأهل توبيا يا ابني يا مبارك الله يوفقك. الله يحفظك. نروح أمك يا مبارك ونروح أهل الحبشة أماتهم يا نروح أماتهم ونروح أهل توبيا أهل الحبشة. ادعي بناوي تدعي لاهل الحبشه اهل التوبيا. الله يوفقك يا مبارك وجزاك الله خير. الله يوفقك. الله يحميك يا مبارك والله يرحم امك يا رب. الله يعين اهل الحبشه يا بناوي. اهل الحبشه اهل التوبيا. الله يرحم امك يا مبارك. الله يوفقك مبارك. الله يوفقك ان شاء الله. الله يرحم يا ابني يا مبارك هذا عروح امك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtanii daawwattoota hordoftoota keenya harka fuunee akkam jirtu warroonni amantaa biraa. Dhugaa rabbii har'a waa'ee mubaarakii kana yeroo baay'ee namoota rakkatan biyya keessaa biyya alaa gargaaruudhaan kan beekamu mubaarak. Rabbiin haadha isaa jannataan isaan gammachiisu, rabbi rahmataa isaanii haa godhu. Allah rahamuun makkedhanii du'aa godhaafii jiranii wallaahi waan nama gammachiisu waan namatti tolu jechuudha. Akkanattiin utuu lubbuun jiranii waan danda'an nama gargaaranii nama cina dhaabbatanii akkanattiin gaafa namni illee nama hin beekne akkasitti du'aa namaa godhu akkanatti nama eebbisu dhugaa rabbiiti dachiif samiitu isa eebbisa jechuudha. Ijoolleen miidiyaa kanarraa dhugaa dubbachuuf hundi isaaniiyyuu namoota nama gargaaranii rakkoo cimaa keessaa nama babbaasanidha. Garuu mubaarak dhugaa dubbachuudhaa fi namoota lakkoofsaan hangana jedhamee kan hin beekamne gargaaraa jira jechuudha. Hanga danda'een namni kun ofii qabaatee tuun ta'een miidiyaa kana fayyadamee wantoota namoonni giiftii isaa kennan illee tiktookii kanarraa argatu dabarsee jara kanaallee kennee namootaan illee akka nama kanaa kennamullee godhe dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee lammii kana yeroo baay'ee viidiyoo yeroo baay'ee argaa turre jechuudha. Hundi keenya walumaan beekna. Innammaa kun immoo viidiyoo innammaa kun dhugaa dubbachuuf viidiyoo qalbii nama cabsu dhugaa rabbiiti. Maatiin kun biyyi kun akkuma biyya kaanii biyya arabootaa jedhamanii warra beekamanidha. Biyyi kun biyya guddatteedha silaa sababaan lolaati. Sababaan lolli irratti geggeeffameen qabeenya isaaniirraa qe'ee isaaniirraa hariyatamanii sadarkaawwan nyaatan dhabanii nama inniyyuu biyya isaa keessaa baqataa ta'ee rabbiin jireenya tolchee haala mijeessee fi miidiyaa beekamaa isa godhe innillee biyya isaarra darbee lammii isaatuu gargaaru lammii isaarra darbee lammii biraaf ta'e jechuudha. Hundisaa ama footoo ijoolleen illee footoo isaa baattee dhaabatte dhugaa rabbii. Carraan kun nama hundaaf hin kennamu dhugaa dubbachuudhaaf. Kennaan kun nama hundaaf miti jechuudha.
rabbiin abbaa jaallatee addunyaa kanarratti isa beeksisa dhugaa rabbiiti. Maaliif amma Mubaarak kun jechuudha biyya keessatti illee namoota baay'ee tokko obboleessa keenya tokko beektu miti re'ee isa dheengadda yuunivarsiitii Jimmaarraa haati isaa kasala gurguranii isa barsiisaa turanii kasala sanaa baatee gaafa eebba isaatii illee miidiyaa irratti dabarsaa ture viidiyoo waraabee footoo ka'ee wayyaan uffannaa kun haati kiyyaa uffattu jedhee wayyaa uffata eebba isaatii haadha uffisee ofii isaatii kasala mataatti baatee guyyaa gammachuu isaatiin bakka eebbaa sana dhaqee haadha isaatii illee Mubaarak dheengadda jechuudha. Ji'an guunnee dhugaa rabbi yeroo darbe obboleessi keenya kun inni barataa yuunivarsiitii irraa ba'e kun haati kiyya takka sireerra illee ciisanii hin beekanii jedhee akkasittiin siree bitee fi algaarra bulan jechuudha. Siree kun algaarra bulan bitameefi biteef Mubaarakiin kun jechuudha. Wallaahi nama akka kanattiin otoo of hin qabaatiin nama utoo fi kanan godhadhan jedhin namaaf ta'e rabbiin ammayyuu isaaf ta'u rabbiin isaaf ta'u ammallee rabbiin fayyaa isaaf kennu nama fayyaa qabutu bakka hundaa ga'uu danda'a. Rabbi fayyaa kennuu fi haadha isaa rabbi rahmataa godhu ammallee rabbiin isaa eebbisu eebbifamu dhugaa rabbiiti. Nama isaa jarri amma rakkatanii amma inni kanatti gargaaree jennaayi Allah rahamummaka yaa Mubaarak jedhan kun kanaan dura kan dhalatee lafarra jiru illee hin beekane haadha isaa illee hin beekane garuu rabbiin miidiyaa kana fidee Mubaarak illee akka isaanii gargaaru godhe haadha isaa illee akka du'aa hin godhamuuf rabbumatu godhe jechuudha. Dhugaa rabbi kun carroomudha carraa guddaa kun carraa guddaadha. Kanaaf rabbi carraa akkana namaaf kennu dhugaa rabbiiti. Carraa nama hundaan eebbifamuu rabbi namaaf kennu. Baga rabbiin isa eebbise Mubaaraki namoota mucattii dheengaddaa Saaraa jedhan sana beektan mitiire amma kunoo seenitti biyya kanaa galche dhugaa rabbiiti. Mubaarak kuni wallaahi ijoollee shamarranii baay'ee gargaarsa guddaa godheef jechuudha. Suudii kanaa galte mucaan sun gaafa haati ishee harmeen ishee dhukkubsatanii tiktookii irratti gadi baatee daraa Mubaarak Musammaa Biraannaa Gahaa sagalee koo kana jettee Asliifaa Biraannaa Gahaa jettee boossee maraattee mucaan suni harmee ishee biyyaa dhukkube jechuudha. Rabbi rahmata isaaniif godhu. Mubaarak tiktookii ishee sana argee aluma sana sappoorti godhee maadaamii ishee illee dubbisee jara ishee dubbisee akka isheen galtee haadha isaaniillee haadha ishee sana galtee argituuf jara isheen bira teessullee dubbisee Mubaarak dhugaa rabbii waan guddaa hojjete wallaahi. Jara isheen bira teessullee dubbatee fi biraa baasee biyya galchee wallaahi subhanallah. Mucattiin immoo akkuma biyya geesseen haadha ishee illee utuu ijaan hin argin finfinnee isheedhaa boolee ga'u haati ruuhin keessaa ba'an jedhan waan ajaa'ibaati wallaahi. Mubaarak aarsaa guddaa kafalee mucaa sana biyyatti illee galchee fedhe duuma haadha isheetiyyuu argitee boo'uufiin iyyuu waa tokkodha. Rabbi rahmata isaaniif godhu. Mucaadhuma sanaa biyya geesse illee haati ishee harmeen ishee ruuhin keessaa ba'e jedhanii hamma isaan mana qorichaa turan Mubaarak ofiin wiicharii irra kaa'ee mana qorichaa iddoo garaagaraa geessaa ture. Finfinnee geessaa Xuqur Ambassaa moo isa jedhanii ifama akkasittiin mucaan kun Mubaarak mucattii kanallee fuudhee gammaati haati harmee ishee boqotanii Itoophiyaadhaa fuudhee gara Kaayiroo geessee waliin wajjiniin dhaqee jechuudha. Utuu bira kaayee obboleettii isaatiitti gargaaru uummanni silaa waan namaan jedhu nabani Saaraa bilbila harkaa fuudhee Mubaarakiin akkana godhee maaloo godhee birrii nami laate birrii isaa isheedhaan walitti buufame Mubaarakiin jalaa nyaate maarreedha minaamin jedhanii oduu irratti afuufanii tola isaa balleessanii oduu irratti afuufaniitiyyuu achi Saaraan sunillee Mubaarak biraa ba'eera anamma of danda'ee hin jira anamma akkana ta'e hin jira jechuutti kaate mucattiin illee waan nama dhibu dheengadduma kana ijoolleen interviyuu godhanii turanii maqaan isaa eenyuun tokkummaa jedhan sana fa'aa
tokkummaadhaa fi obboleessi mubee awwalee jedhan sana fa'a. Bilbilli harkaa wanammaa bilbilli maan harkaa fuudhaman ammoo of danda'ee hin jira. Qubaa kiyya bahee hin jira jette. Dhugaa rabbii immoo wallaahi na dhibee dhugaa. Nama akkamittiin galata namaa wallaalee amma kana yoo jechuun biyya kana ishee baasee biyyattillee ishee galchee haadha isheellee amma kana galtee du'a moo haadha ofii arguun waa tokko arguun iyyuu waan guddaadha. Isilaa biyya namaa kana keessatti ganaa cinqamtee dararamti. Isa iyyuu fuudhee Kaayiroo geessee jennaan achittis uummanni tiraakiitti kaasanii dubbii ramshaatti kaasanii nan achii baatee amma laayivii irra teessee taap godhaa jechuu jalqabde mucayyoon. Wallaahi rabbi mubaarakii kana rabbi jeesaa isaa kaffalu wallaahi billaahi nama baay'ee rakkina keessaa baase dhugaa rabbiiti. Nama baay'ee ijoollee baay'ee rakkina keessaa baase keessumaa rakkinni inni saaraa sana fure rakkoo guddaa fure amma rakkina warra jara ammaa kanallee wallaahi rakkoo guddaa keessa jiru jarri kunillee bishaanillee ni qabanii laa kunoo fuulli isaanii akka kanatti bishaanitu qabaatanii fuula dhiqatu waan itti fuula dhiqatanii hin qabani waan nyaatanii hin qabani. Wallaahi rakkoo hamaa keessa warra jirullee gargaarsa guddaa godhaafii jira mubaarak rabbiin isaa gargaaru. Mubaarak nama oolmaa guddaa sabaaf sablammii kamiifiyyuu ooleedha dhugaa rabbi. Amaaraadha Oromoodha saba biraadhaan jedhu dhugaa rabbi mubaarak baay'ee rabbi isaa eebbisu ammallee. Innaa dhiifama sagalee kiyyallee baay'ee natti tolaa miti. Viidiyoo kana argeerraa dubbachuu dhumatu na dirqama natti ta'e dhugaa rabbiiti. Biyyoo baay'ee jarri warri Sooriyaa kun yeroo inni laayivii irratti illee gargaarsisu amma immoo jarri kun birriin itti ergeen waan nyaatamu bitanii akkanatti yaa mubaarak jedhanii haadha isaa raamata godhanii fi akkasitti wanta inni ergeefillee haadha isaatii du'aa godhaa fi namoota rakkatan kana hundaaf hiramaa jira jechuudha. Ammallee haadha isaa rabbi raamataa godhuu fi rabbiin jannataan isaan gammachiisu. Wallaahi haadha isaaf abbaa isaa hunda isaaniiyyuu rabbi raamata godhuu fi mubaarak ammallee rabbi si haa milkeessu rabbiin ol si haa fuudhu. Dhugaa rabbiiti isin duwwaa miti jedhee gaaf tokko laayivii isaa irratti laayivii tiktookii irratti jara kanaan hunda isaanii lammii warra akkanaa kana walitti qabee maal jedheen beektu isin bichaa miti lammii kiyya keessaas nama baay'ee gargaaraa jira. Dafee gargaarsa nu qaqqabuu qabaa daraa jedhanii gaafa isaanitti himanii isin bichaallee gargaaraa hin jiru isiniin gargaaraa ilaa kunoo jedhee namicha mucaa wayii isa fuulli isaa akkana hiita'ee jiru tokko inni kunillee miliyoona guddaa isa gaafatanii manni qorichaa isaafis gargaarsa funaanaa jira. Isiniifis isinii walitti isinii qabaa abshiraa torbanitti isinii finaana gargaarsa isinii finaana jedhee akkasitti abshiraa jedhee gasxii banee jara hunda isaanii tokko warra tiktookii qaban ol baasee haasofsiisaa ture. Wallaahi rabbi jeesaa isaa kaffalu. Mubaarak jechuun ammallee rabbiin isaa gammachiisu wallaahi gara balleessa dhugaa rabbiiti. Sababii manni garaan nama laafuu fedhanii yeroo darbillee Dubaayitti ramshaatti kaasanii ijoollee nama lamman sanaallee qaama baasisee fi hojii isaanii qabsiisee jedhanii dhugaa dubbachuun mubaarak namoota baay'ee rakkoo keessa baasee rabbi rakkoo keessaa isaa haa baasu isaa gammachiisu isaan jenna inshaallah. Akkasii waan na dhaggeeffattaniif galatooma.